Akkam jirtu nagaa keessanii jiruuf jireenyi badhaadhaa ani nagaa kooti galata waaqayyoo ta'u Dibooraadha baga nagaadhaan gara keemootuub chaanaalii dhuftanii isiniin jecha namoonni yaada keessan naafiraa turtanii na duukaa turtanii barumsa afaan oromoo ani asirratti kennu kanneen hordoftan hundi keessanillee yaada naaf qabdan hundaaf ulfaadhaa galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Akkasumallee chaanaalii kanaaf haaraa kan taatan baga nagaadhaan gara keemootuub chaanaalii dhuftanii keemootuub chaanaalii afaan oromoo barsiisuu irratti xiyyeeffatudha jechuudha. Chaanaalii kana jalatti afaan oromoo, afaan amaariffaan, afaan oromoo, afaan ingiliffaan akkasumallee afaan oromootiin viidiyoolee hojjetaman hedduu ni argattu jechuudha. Baga nagaadhaan dhuftanii haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatina. Akkasumallee barnoonni ani yeroo yerootti chaanaalii kana irratti gadhiisuu akka isin bira ga'uuf mallattoo bilbilaa kan qabdu tuquudhaan maatii ta'an isiniin jechuu barbaada. Har'a immoo kan nuti walii wajjiniin ilaallu afaan oromoo, afaan ingiliffaan kutaa itti aanuudha jechuudha. Kutaa kana dura viidiyoolee jiran kanneen hin argine description box irra akkasumallee koomentii jalqabaarra playlist isaa isiniifan kaa'achirraa hordofuu dandeessu. Kan nuti walii wajjiniin ilaallu ji'oota waggaa afaan oromoo fi afaan ingiliffaatiin ilaalla jechuudha. Na wajjiniin turtii gaarii. Fulbaana September. Fulbaana September. Onkoloolessa October. Onkoloolessa October. Sadaasa November. Sadaasa November. Mudde December. Mudde December. Amaj January. Amaj January. Guraandhala February. Guraandhala February. Bitootessa March. Bitootessa March. Ebla April. Ebla April. Caamsaa May. Caamsaa May. Waxabajjii June. Waxabajjii June. Adoolessa July. Adoolessa July. Hagayya August. Hagayya August. Fulbaana September. Ayyaanni irreechaa fulbaana keessa kabajama. Irreecha is celebrated in September. Ayyaanni irreechaa fulbaana keessa kabajama. Irreecha is celebrated in September. Ayyaanni irreechaa fulbaana keessa kabajama. Irreecha is celebrated in September. Onkoloolessa October. Onkoloolessa October. Onkoloolessi ji'a baay'ee qorruudha. October is very cold month. Onkoloolessi ji'a baay'ee qorruudha. October is very cold month. Onkoloolessi ji'a baay'ee qorruudha. October is very cold month. Sadaasa November. Sadaasa keessa daawwannaaf gara Baaleen deema. In November, I will go to Bali for a visit. Sadaasa keessa daawwannaaf gara Baaleen deema. In November, I will go to Bali for a visit. Sadaasa keessa daawwannaaf gara Baaleen deema. In November, I will go to Bali for a visit. Mudde December.
Ji'a muddee keessa gara maatii koon deema. I am going to my family in December. Ji'a muddee keessa gara maatii koon deema. I am going to my family in December. Ji'a muddee keessa gara maatii koon deema. I am going to my family in December. Amajji January. Amajjiin ji'a ani jaalladhudha. January is my favorite month. Amajjiin ji'a ani jaalladhudha. January is my favorite month. Amajjiin ji'a ani jaalladhudha. January is my favorite month. Gurraandhala February. Nuti amma ji'a gurraandhalaa keessa jirra. We are now in the month of February. Nuti amma ji'a gurraandhalaa keessa jirra. We are now in the month of February. Nuti amma ji'a gurraandhalaa keessa jirra. We are now in the month of February. Bitootessa March. Bitootessa keessa hiriyaa koo ilaaluuf gara Jimmaan deema. In March, I'm going to Jimma to see my friend. Bitootessa keessa hiriyaa koo ilaaluuf gara Jimmaan deema. In March, I'm going to Jimma to see my friend. Bitootessa keessa hiriyaa koo ilaaluuf gara Jimmaan deema. In March, I'm going to Jimma to see my friend. Ebla April. Guyyaan dhaloota koo Ebla keessadha. My birthday is in April. Guyyaan dhaloota koo Ebla keessadha. My birthday is in April. Guyyaan dhaloota koo Ebla keessadha. My birthday is in April. Caamsaa May. Beekaan daawwannaaf caamsaa keessa dhufa. Beeka is coming in May for a visit. Beekaan daawwannaaf caamsaa keessa dhufa. Beeka is coming in May for a visit. Beekaan daawwannaadhaaf caamsaa keessa dhufa. Beeka is coming in May for a visit. Waxabajjii June. Manni barumsaa waxabajjii keessa cufama. The school will be closed in June. Manni barumsaa waxabajjii keessa cufama. The school will be closed in June. Manni barumsaa waxabajjii keessa cufama. The school will be closed in June. Adoolessa July. Adoolessa keessa baay'ee rooba. In July, it rains a lot. Adoolessa keessa baay'ee rooba. In July, it rains a lot. Adoolessa keessa baay'ee rooba. In July, it rains a lot. Hagayya August. Mucaan koo jalqabaa hagayya keessa dhalate. My first child was born in August. Mucaan koo jalqabaa hagayya keessa dhalate. My first child was born in August. Mucaan koo jalqabaa hagayya keessa dhalate. My first child was born in August. Fulbaana September. Onkoloolessa October. Sadaasa November. Mudde December. Amajji January. Gurraandhala February. Bitootessa March. Ebla April. Caamsaa May. Waxabajjii June. Adoolessa July. Hagayya August. Barnoonni koo irraa
kana fakkaata ture akka irraa barattan abdii guddaan qaba waan hordofaa turtaniif ulfaadha galatoomaan isiniin jechuu barbaada akkasuma immoo yoo jaallattan like godhaa hiriyoota keessaniif illee share gochuu hin dagatinaa yeroo ta'an barnoota kabiraan haga walitti deebinutti nagaatti tura